راو عملك إياه. إيه أكسما كايسا لما جاجولة لتو بتشا بلانو ما أنقران ده جمالي قاتل بتلله إندا جيني إيو جتلله هركي رتين أنتني إسيله هركي ده يشاتين تريد تو بدنا تنبنه ميرا كايسا سجلتني أوان إنتانا كنتو بدنا شو ما بيسينجي مالي أقام مدرو تو بدنا جيني بيتين نسين تو بتوسي تو بتشوف سنتيسو نما مو بدون فتي واسينجي ما كخاسي كم ما يجوا جرتو كذا جاين راكونكو هنگا سومايكيا no سخابنيا سجالنا جندنا ما أملي دقاقي عرب سلين فدو قالتهم يا عرب سلين فدو سوني أنا متي سنة أنا ما كسيت اسمتي سنة إلى علتو أنا ما بيك قدنا بيك نمني قدنا أولو ماني بيك نم جولي أكيس أني تبيك جولي نولو كنافو نم كيرا ما قدنا غاف أولتو وانا ما قدنا برتا يجو كبجا برتا نما كبجو برتا جندنا ما أولا نما كبجو برتا يجو سانيفو akasi waan hin jennedha maqaan balleessu jiranisu waa'ee tuna kana osoo hin just video shop illee fidanii maankii dheechaa hin jiran kana maaltu maaliif ilaaltan isintu keessanuu waan meeqeechaa jiran ani immoo waan fidan ja'anii ji'oo baatanii wallaahi na ilaallatu takka namni miira keessa nagalchuun beeku waan ajaa'ibistu silaa nama miira keessa seenu ta'an arraa miti kan hin seeni waa meeqa balleessu dila kanatti duudanii na arrabsani guyyaa meeqa guutuu halkan guyyaa meeqa narra bulanii an guyyaa tokko deebisanii because namni iyyeellee yoo waliin nama iyyuu wajji saree iyyitoon yoo deebite iyyite fuuldura keessa irraanfachiisan jechuudha. Galee amma isaan qofa takatti mee nama kam guddistanii harka dhoytanii ol baastanii beeytamme tokko hin jiru bar tokko jechuudha. Namni barboo ganti biraa baree nama isaa tokko yoo balleessirree baga balleesse jeeti irraa lola ta'a jechuudha. Keenya garuu gabbeetuma harkitanii jassu baay'ina takka nama akkanaan argan maaliif akka akkana godhan garuu na dhibaangisee hedduu maaliif akkatti akka walirra tuulan I don't know na dhiba wallaahi. Inaafaadha namni tokko ka'ee hargee keessaa wata kisha mul'ata qabaate akkamiin nu bira kutaa akkamiin nu bira kutti waliif kuudhaa qabnu uuma miidiyaa kana chaayinaa ta'uume sana waliitii miti qabeenya waliitii miti waan akka bikkitti waggeenya jirtu mana waliin gallu akkamitti nu keessaa mul'ata qabaataa akkamiin nu keessaa mul'atu kun inaafaadha inaafaa kana siraa dhiisnee namni bakka jiru. Namni harargee himatee wanti bakka feeba. Harargee himatee wanti barreesse. Dachi jala jira bar baguman Oromoo ta'e as ba'e. Oromoos taatu harargummaan tasirraa ni qabdu iddoo dhaloota keetti himachuu ni dandeessa namni sirra orkuu danda'us hin jiru namni siif hin qabnu sirraa isin fudhatu ittiin boonu qabda kanaafuu ammas kasi jibbu kasi qeequ nama muraasa nama lama sadii afuri malee harargeen guutuun takka si qeequ hin jirtu. Hargeen guutuun akkasi jibba sitti hin fakkaate hargeen si jaalatti hedduu si jaalatti hargee eenyu caalaa sirra wajji si jaalatti ittisni beektu waan taateef nama lama muraasa waan hanga xiqqaa kanaaf jettee miira keessa galin eenyu caalaa si jaalatti hargeen akkasitti fadduu nama warra maqaa kaasee si arrabsu maqaa isaanii kaasee yoo dandeesse arrabsi yookaan piraadiisiin siin jaawan deebisaa uffanniniif akkasii hubadhu. Rakkoon hin jiru najibbianis najibbatanis waan irraa irreessan tokko hin jiru waan ta'eef it's normal ani hawaasa harargee kalafa jiru malee kan miidiyaarra jiru hin beeku aslan hawaasa harargee kabajamaa fi jaalatamaa kan nama hin geenye kan dalagatee mana garu kalafa jiru saniin aynaan beeku sani malee ummata asii ganamaa galgala wal salphisuu malee wal giddusii hin beekne walirra duuluu malee olmaa waliin jaalanne guddina waliin jaalanne kana himachuun jaaladhu ani jechuun I don't know beeku. Sorry. Wallahi waan tokko tokko argite nama aarsanii mita wanti bakka ijoolleen teenyatu walirratti leeddoo argite nama aarsa wallahi hedduu nama aarsa wallahi laazim.
Ani amma ani barfeema isaa miti. Ani amma akkuma nama ganda keessatti itti gaafatamtuu beeraati. Ganduma keessatti akkana akkana abooshaa fa'aa keessatti hin beekamu malee namni na beeku hin jiru. Anuma tanaa fooloo ati kishoon qaba kunoonan. Geemiin taphadha jee ol ka'ee hogganaan geemii qabadhee geemiin kiyya guyyaa kudhan ka'e eessaan jalaa gumne janii tiktaakii jala jalaa dirqim godhan. Anuma tana anuma gartee tanuma abooshaa ganda keessaa kana keessa beekamtu tanaa sidiisiu. Gubanii rabbiin akka isaanii hin laalle geemii kiyya guyyaa afuritti gisee deebi'e rabbiin naa deebisee waan sana. Kanarraa gube uummata biraatii miti isaanumaa gube. Narraa gubanii na bilbilanii gubne waan feete fidinaan jaan. Garuu rabbumatti hin obsee fidiniise. Yaa rabbi kiyya ani yoon gabbee akkatti guututti isirra gaxee'u jechuudha. Abbaan tokko natti dubbachuu hin dandeessan. Tiiktookii kuma 500 dooraa 1,000 oliin na jalaan gubanne makiinaa diimtuu kannitee gosummaan bahanii taphatanii aan qoban qabu dhufee makiinaa diimtuu kannaanii gosa saniif kan itti jaanii tiiktookii kiyyanarraa hin gubne hin beekani gaayis. Tiiktookii kiyyanarraa hin gubanne ganamtii. Gubate. Dooraa 1,000 waliin guyyaan sun gube ijoolluma teenya kanaa gube jechuudha. Wanti nan godhin hin jiru bara. Footoo guyyaa gargaarsa uummata keenyaaf guure akkan gargaarsa hin guurre footooshooppii fidanii qaalitti takka morma kiyyarra godhanii qaalitti harkaan ganda biraa jirtu fidanii achirra nan keenya maakiidha jaanii. Hasan na godhe eenyu ijoolluma teenya. Yoon arra galabbatee miti arrabsee yoo maal abbaa isaanii fidan. Wallahi wanta bar nan wanta kan jiru bar takka bar kun isaanirraa na fageessa malee isaanii nan dhiyeessu bar warra miidiyaati ammas kan nan jechu jiru ijoollee harargeeta miidiyaa gubbaa jirtu malee anta lafa jirtu miti. Warri lafa jiru eessaa quba qaba wanta kana hundaa'u dalagatanii jiraatu malee sababa warra maqaa warra miidiyaa kanaa kan lafa jiru hin badee. Duba harargummaan itti dhalannee biyya teenya biyyaan durii teenyatti awwaalamte. Kanaaf jennee harargee teenyas jibbuu hin dandeenyu dhiisuus hin dandeenyu. Duba yoo silaa jibbuu dandeenye dhiisuu dandeenye guyyaa adii dhiisneef ganda biraa galla. Gandi biraatis ammanuu gurguddatee hanga dhagee kan namni nu fudhatu hin jiru. Najisa irraan fagaanne ittuma salaatanii. Rabbii kana nu kalaqe ittuma dhiif nagaan goonuu qabna. Ati eessa? Ani harargee sana. Ani harargee. Osuma beektuu na gaafattee osuma beekuutiin sii deebisa. Ani harargee. Birida baga taatee fira taane jechuudha. Ati hoo. Maali arsiidha hin jenne koo isiniin kun arsiidha gaan warra si koomandooti warra iccitii Yoom jenne? Bara anaa feeta kijjeen bara anaa feeta harargeedha jedhii isaan lollaaniin dhiisaa bakka miciyyoon harargee miti dhiisaan jee bakka dhiisaa yoo cumaan jisu jalaa baate jeetii baran maal tolche. Sibira gee. wallahi rakkanne bara. Bakka afmaanuu yoo baate jeetii. Gisee badan arsii geessan rakkanne bara. Wallahi maaliif loltanii jennaan teenyaa harargeedhaa jennaan lollaaniin bakka adammaan dhaggee miciyyoon harargee miti dhiisaan jeen akkasumatti. Yoo akkasumas si dhiisan jeetanii balleesse. Injallee isin dhugaadhaa bara akkasuma wanti kun bar dhugaadhaa bara. Munira ani waa'ee gantummaa himachuu ganta himachuun jaalannee fi malee taa akkasii an aslan jechuun ani bar Oromoo ta'ee ba'uu kiyya malee hin beekani bar Booranatti haladhu Harargeetti haladhu maaliif beekani sin? Wayni beena qamaa kiyyee maal jechuun? Waa hin beekani bar hiddi kiyya eessatti akka dhaabbatu. Ani eessaayyee? Ni beena. Mee maal beektamu raawwata akka beektu? Ati intala harargeeti. Ati intala cirooti. Ati intala asfata bariiti. Akkamitti wallaalla? Maal jechuun? Ittiin dhaladhee ittiin guddadhe malee ani intala harargeeti miti. Kunoo dhaggeeffadhaa hundi keessanuu arra isiniif hin hima. Sinarraa dhaga'uu barbaaddanii
Anguma maduraatu dira kana laffaanu maaliif nu nimin makka nu laffaasista. Ana harargeedheef hin jiru dhageessee ana arsiidheef hin jiru dhageessee ana baay'eedha jee waan oromoodhaan jee erga ganda kiyya qorattanii akkatti isin harargeettanii na arrabsaa jirtan anayyee harargee miti isinin gargaaraa jira warra arsiidhaan. Okay? Arsiidhaan. Abbaan kiyya magaalaa dheeraati karaa sana dhiisaa irraa eegalaati. Bakka naafati qollare anis ita yaabaranis. Way walla olla dhalanne. Yaa buddaladhe yaati naafati. Hararraa eegaltanii firraana dhiisaa. Uummatte asitti adda galle hunu. Afaan keenya dhiisi bakka afaan harargee naasee. Bakka itti afaan olii haasee. Ajaa'iba Ilaji amma booda ila jechuu baattee haa wayili afaan keenya dhiisi. Ila hojii. Barmuun tana edamari isiin ilaan isiin arsiidha dhaara bakka dhiisaa mijayyoo isii jecha ture wadda ga'uun ture bar. Biidoo waraabamtee Wallahi ati jira jirtaa? No biidoo waraabamtee baan dhageen ture. Biidoo waraabamtee poost godhamee ture bar si ergaa qoon. Meena ergi wallahi nagarree qaban. No biidoo jira micoota akka poost godhe. Eebaraan haasuma dhiisanii fi barmichi yoo bakka dhiisaa arsiidhaan jee yoo harargeeftu mujjiratan bakka hayyee dhiisaa jee. Ni balleessa yoo aris mataatee baatee. Barra kun barnuti gaafuma Oromoo inni dhufne san bikka feenetti illee gale nama qeebalama rakkoon hin jiru bara. Bakka jechuun arraban jaalladhu ni beektaa? Bismillah arraban jaalladhu bara. Arrabni waan jaalataniin qabu namni kuni ati immoo gabbaatee hangana dubbachuun kun yaani naaf hin taane maaliifi akkuma amma duraa usta sadi akka nama dhaga'initti zimbara akka jaamarree zimmi ta'uu kina hojii muka takka takka fayyadamanii fama mana mara kanaani. Oromoon barii gantummaa hojjetamtuu fi himachuun gantuu kiyya ni madde bar bikkaan irraa dhufee ni madde baramma. Naa kabajuu qabdan. Dheeraatti achi fagaatte kaa dheeraatti qofaa isin sigiin duba gama namaa ni maddeen fara kan nama lasu. Gisee hedduun dubbachuu ture bara. Dheeraa tokkochi fagaatte gara duraa fagaatte. Sidaati kun was dheessite tanama fi gara as godhi gamana karaa tolaa kana dheeraan achi fagoo.